malee suujaa keessatti kan badanidha jechuudha. Utuu dura ta'es utuu baduu ta'es yoona kana bakka akkuma tokko bakkeetti hafnee turre. Achitti allaattii yookaan immoo bineensatu nutti haasa'aa ture. Waaqayyo garuu nun ganne ani waan hin jedhu qabu galatuma galchuurraa kanatti waaqayyoof waan hin godhu qabu. Utuu maallaqa dhugatii waaqayyo naaf godhe kana baasa ta'ee silaa kallattii adda addaan maallaqa kadhadhee walitti bu'ee waaqayyoof kenne garuu waaqayyo kun kan inni irraa barbaadu maallaqa utuu hin ta'in galata qofa. Jechaan qabu waanan jedhu hin qabu sa'aatii sanaaf yookaan yeroo sanarraa kaasee wanti natti ta'e wanti natti argame wanta nu keessa darbee yeroo ilaalu baay'ee tokko baay'ee humnaa ol waan nama sodaachisu ture. Namni kufee achitti hafu taa'umsarraa bara namni achitti hafu bara namni ciisee achitti hafu kana keessa balaa kana fakkaatu wanta nan yaadne jireenya koorratti ta'e kan na oolche waaqayyo galatni guddaan waaqayyo haa ta'u egaa fayyaadha waaqayyo haa ta'u madaa tokko qabu waaqayyo nama oolcheeraa yaa'u iddoo tokko yeroo rukutamee ture garuu homaan jedhu waaqayyo haa galatu baay'eera. Gaseexanni akka nuti jiraannu barbaada utuu hin ta'ini akka nuti doonu akka nuti qabnu barbaada jechuudha. Egaa waan hin jedhu qabu gaa namoonni hundumti keessan walumatti abaluu naa bilbiltaniitu abaluu naa bilbillee abaluu miijeejjinaa barreessitaniitu naaf hin barreessine jedhee waanan dubbadhu tokkoon qabu hunduma keessa waaqayyo jireenya keessa naa eebbisu keessumaa akka addaatti biyyoota fagoora keessanii cannaqamaa kan turtanii egaa wanti sun baay'ee nama rifachiisa ture sa'aatii sana qofaa koon ture namni illee na bira hin turre akka carraa namoota iddoo garaagaraarraa dhufe malee biyya ani beeku yookaan immoo safara namni na beeku keessatti osoo hin ta'ini caakkaa keessattidha ture wanti kun kan uumame egaa hin baana malee maal akka ta'an hin beeknu. Dura keenya maal akka jiru hin beeknu egaa waaqayyo garuu dura nu bira darbeetu yeroo hundumaa waan inni hojii isaa waan inni hojjetu waaqayyo hunda keessa naa eebbisuu keessumaa namoota iddoo garaagaraa jirtan ijoollota biyya bakkee jirtan akkasumas faarfattoota maqaa keessan utuu hin ta'in hunduma keessan faarfattoota sooshaal miidiyaarra jirtan hundumti keessanii naa bilbilaadhaan tajaajiltoonni raadiyoonni qeessonni akkasumallee warri dhamanne artistoonni warri gooftaa Yesuus Kiristoos illee hin beekne warri haala mijataa keessa jirtan haala mijataa keessa hin jirre baga ooltetuudhaan dhugaa waaqa jiraataati baay'een waaqayyoon guddaa isin galateeffadha. Egaa nama hamma kana qabaachuu kootti nan boona dhugaa waaqa jiraataati baay'ee nan boona waaqayyo garuu nan ganne hojii bareedaa osoo hojjettu waan gaariitu yaadu namootaaf waan gaariitu yaadu fi qoftuu waan tokko yaadin namootaaf yaadu waaqayyo garuu gargaaree asii nagalee kanaa ta'u. Ani waan nama hojjettu utuu namoota dadhabootaaf waan hojjettu waaqayyo immoo jireenya koo eegeera bakkeetti nan ganne dhugaa waaqayyooti du'a namaatti kan gammadu seeqaradhee yaadaani nama miti namni du'a namaatti gammadu hin jiru. Obboloota dhugaa yeroo hundumaa namni dubbata maal akka taatu hin beeknu garuu waaqayyo immoo nama oolcheera na akkaataa isaa maal akka uumame formation masirri waan dhugaa ta'e tokko isinitti barbaada. Galgala kana garuu isin dubbatu kanarraa waan hubattan barbaada. Walumaa galatti garuu waaqayyo haa galatu fayyeera dhugaa waaqayyooti ooleera jechuudha. Walumaa galatti lubbuun koo hin banne guyyaansa akkas ture jalqabaa kaasee yoo isinitti himuu barbaachise biyyoota keessanii fi sheer godhaati. Waaqayyoon akkasiin naa galateeffattan qofan barbaada jechuudha. Duraan dursaa utuu bara 2015 hin seeniin dura jechuudha. Sagaleen koo sirriitti qulqullina qabaate dhaga'amaa jira yoo ta'e utuu naa barreessitanii baay'ee natti tola jechuudha. Namuma tokko naa barreessaatii ittan bu'a jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu. Waajjira lammeessaa isaa eebbisu waaqayyo guddaa si haa eebbisu waajjiraachuun baay'ee mana isaadha jechuudha. Kanaan boqodhee magaalaa Shaambuut jechuudha.
sagaleen gosa itti dhaga'amaa argatee tanfuu qaba akka akkasina hedduusna wanti kun akkaataan akkas ta'ee fi yeroo akkas ta'e wanta jiru isinitti majechuudha isinii wanti isin agartanii wanti isin beektanii waanuma viidiyoo irra jiru qofadha malee wanta akka ta'e wanti beekamu tokko illee hin jiru jechuudha na Waaqayyo garuu maqaan isaa eebbifamu. Yeroma alanne kaane hamma amma jechuudha hundumti keenya ana qofa otoo hin ta'in egaa lafa kanarratti gadi buunee dhufne namni qorumsa dhabu namni waan tokko badii tokko balleesseeti yookaan immoo wanta hin taane hojjeteetu du'a otoo hin ta'in akkas otoo hin ta'in qoramuun waanuma jirudha jechuudha qorumsa keessatti waaqayyo waan akka darbamu waan beekamuu fi akkuma Yesuus Kiristoos gaafa lafarra deddeebi'aa ture qorumsi baay'een itti baay'achaa ture qorumsi gurguddaan akkuma itti baay'achaa ture dhala namaatti qorumsi hin baay'atu qorumsa sana keessatti immoo kan keessa nama dabarsu waaqayyodha utuu bara 2015tti hin darbiin dura dursee jechuudha ayyaanaaf guyyaa lama otoo hafuutan ጓደኛ ነው nama baay'ee jaallatu kabaju maqaa isaallee yoo ta'u baadhee wajjiniin abduu akka mul'ataatti arga ture abduu gootidha abduun kun akkas ture konkolaataa maqabatnee utuma deemaa jirru jaartiin wayii tokko konkolaataa oofaa dhufteeti makiinaan nutti buufte ture makiinaan suni makina mamaati ko turani makina ni tokko kan fazari boda inni amma makina ni sinan ku ko mo kan bolese ko ko tikare juda kan heno gadisa juda makina pakorata ko ni to yaris compact ya dan makina dikoda inni ko mo vitara yo kan susi kan jeda mo boda kan bitameda makina kan tore da makina do ni no bolese ko to tikare garama saboda usuma makina kan kesa da makina sun warga jawra kan ke halaya kesa gade busi jechuudha abduu gootidha kun tokko ni uumamini gaafashin hallayyaa kana keessa gadi buuftu namoonni baay'een isaanii iyyanii duwwatanii uffanni hallayyaa keessa sana keessa goototanii nu baasu turanii garuu keessaa baanee waan tokko hin taane miidhamnes waan tokko hin taane isa kana dura dabarsee immoo namatti himuun waan natti toluu fi galeenumanii abbaa fi haadha kun buna irratti namoota warraa bunuma irratti ta'anii taatee jechuudha. Tuma baazariin akkasuma namoonni laallaa keessa jiranii itti taatee jechuudha. Makiinaan keenyi makiinaan hinoon firaashii walitti bu'eetu makiinaanii keessaa walitti gachaanii garuu baay'ee miidhamneetu nama faana taa'u jennaani. Kokkolfaama makiinitti ishii kan godhamu ishii kan biraazariidhaan ishii kan biraazariidhaan jedha akka taa'an kan gootu keenyee. Isa kana keessatti waaqayyo garuu nun daganne jechuudha. Waaqayyo nun daganne akkuma kana jedhu tuqiin ishii kana kan kun tuqiin gaafanne jedhu kolfineema dhiifnee ayyaanni sun ba'e jechuudha. Wanti ta'es hin jiru makiinaan kufes hin jiru jechuudha. Na utuma kanarra jiru ayyaanni dhufe jechuudha. Bara gaafa sanbata gaafa ayyaanni ta'u makiinaas fuudhee hin baane makiinaas hin dhoofne isa tokko si dhoofne lamaa isaanii iyyuu makiina lamaa yoo dhoofne ayyaana kun darbee utuma kanarra jiru ayyaanaaf gara mana keenyatti dhufanii ture obboleettiin Kodiidiyaa kan jedhamtuu fi kanarratti irrattu abbaa manaa Shifaanaa gara mana keenya dhufanii mana keenya ayyaanatti dabarsanii gaafa roobii gara Finfinneetti akka isaan galanii fi gaggeessuuf gara Finfinneetti osoo deemaa jiru gaddi haadha yookaan immoo akkoonkoo akka isaan miidhamanii karaa irratti naannoo Gincii utuun jirru nutti bilbilan. Sa'aatii isaan nutti bilbilan kanatti hin deebine jechuudha. Otoo Finfinneen deebineeti makiinaan qabatee ture makiinaa kanii faazarii koo ture. Kan faazarii koo otoo deemnu deebinee
eegame ifama hojjeta. Ifama guddaa bakkeetii nam dhufnaanii. Isaa booda gara manaatti deebine jechuudha. Gara manaatti deebineeti. Gara manaatti gaafa deebinu gara manaatti deebinee maazarii dhoksineeti haadha isheetu wallaggaarratti waan boqotaniifi maazarii dhoksineeti. Sababni nuti maazariitti yookaan immoo haadha kootti immoo hinnee haati koo baay'ee dhukkubsattee ture jechuudha. Duruma ayyaanuma irratti dhukkubsattee dhukkubsattu hospitaala geessinee akka isheen hospitaala talagaaggaafteetti gara wallaggaa fudhannee deemuuf gaafa yaadnu xiqqoo sa'aatii sanarratti gaafa roobni galgala fayyuu waan hin dandeenyeef isaan immoo owwaalchi gaafa kamisaa waan jedhaniifi ganamasaa bulantee akka isheen deemtu murtaa'e jechuudha. Isaa booda ani makiinaa isa kan faazarii koo kaayanii makiinaa isatti abduudhaan makiinaa irraa kufe kan obboleessa godhana qabateen deeme jechuudha. Isan deemaa gara wallaggaatti deema jechuudha. Utuun gara wallaggaatti deemaa jiruuti gaafa kamisaa galgala keessi koo baay'ee na sodaateetu garuu anarratti ta'as kan jedhu sammuu koo keessaa waan badeeruufi waaqayyoon kadhachuun qaba jedheen tamsaasa kallattii irratti yookaan immoo otoo deebii hin galin jechuudha. Barreeffamaanii baay'een keessa argiteetu ta'uu danda'a nagaree ta'uu danda'a isa kana hin beeku. Yeroo murtaa'ee fi deebii irra hin galu jedhee barreesseen ture. Nan balleesse malee jechuudha. Sababiin isaa tokkoffaa fuula waaqayyootti irree kadhachuun barbaade waaqayyooni waan sodaatee ofii deebii galee haasoo hin barbaanne waan ta'eef tamsaasa kallattii yeroo dhaafi social media hin fayyadamu hin fayyadamu jedhee poostii godhee man ba'ee namoonni baay'een keessa irratti barreessanii irratti fakkaata. Kun egaa otoo wanti kun hin uumamin jechuudha. Otoo wanti kun hin uumamin jechuudha. Isaa booda maazariitti hin himne waan kun uumameera maal haati keetu jeetti boqoteetti hin himne ammallee hin himamne jechuudha. Isaa booda magaalaa Baakkoo beekuu dandeessu baay'een keessanii magaalaa Baakkoon bule jechuudha. Magaalaa Baakkoo buleeni ganamasaa fidanii maazariitti fidanii waan dhufanii fi Baakkootti wal eegnee jedhee gaafa yaadu ganama kadhaniitu hospitaala galteetti hospitaala waan galteettu faatikoo jechuudha. Dhufuu hin dandeessu waan ta'eef atumti deemiiti deebi deebii naan jedhan mana keenya jechuudha. Isaa booda makiinaa kaafadheeni qofuma qofaan tokko na bira hin jiru. Magaalaa Baakkoo irraa qabee gara magaalaa Shaambuutti Haratoo bakka jedhamutti deema jechuudha. Utuun deemaa jiru qofuma kun deemaa jira. Magaalli tokko jira utuu Shaambuun gahiini Jaree bakki jedhamtu tokko jirti. Magaalaan Jaree sana ga'eeni akka carraa tiraafikiin harkatti natti qabeena absee ture. Eessa deemtannaani moo'icha wayiin deemaa jira. Ati maazarii koo boqotanii jennaan jennaan. Jaartii wayii tokko bukkee isaa dhaabatu. Jaartiin kuni musliima turani. Bukkee dhaabatu jaartii kana naafuu deemee amma magaalaa Haratootti gaafa naan jedhu rakkoon qabu. Nan gargaara haadha koodhamti isaan jedhee achaan gargaaruuf gabbiinaa bukkeen keewwatte jechuudha. Bukkee kaayeen utuma deemaa jirru naguma deemaa jirra. Makiinaan fayyaadha waan tokko hin taane bokkaan illee hin jiru. Gara iddoon amma makiinaan naguutti kana gaafa ga'uun jedhu baay'ee tokko iddichi sana yeroo ga'u bokkaan roobee ture. Yeroo biyyarraa gara biyyaatti deemtu tokko bokkaan yeroo wanti tokko roobu ture. Bokkaan waan baay'ee roobee turee fi naannicha mandara wayii keessa bahee ispiidiin ani itti oofaa jiru. Ispiidima baay'ee fiigichaa mayyuu miti gidduu magaalee sana dhoofaa irra ture. Akka carraa horii wayii lafiitti waan jirtuuf gadi qaqqabadhee bira darbee gaafa nani lafa iddoon makiinaan itti kufee sana ga'u jechuudha. Dalalii kan
ammallee akka ashwaa lafarra arameetu okkeedhaan guutameeti jira lafa sanarra xiqqummaan sireenii magaafan irra gadi qabu naafachuu barbaadeetu baay'ee muuddaadha ture jalqabumarra gaafan qabu jedhu baay'ee waan muuddaatee fi karaa harka mirga koorra qabatee asirraa mirga koo qabatee waan oofuu fi karaan bita koo baay'ee sabbii waan ta'eef utuu ta'ee mirgaan kanan gufuu qabu bitarraan gara bitaatti hallayyaatti na fudhatee fiiga jechuudha makiinaan suni isaa booda jaartiin iyyiti Allaahu jetti yaa'u namni amantii maqabuun iyyata Yesuus nagattaare Yesuus hin jedha mana jalaa garasii immoo hin iyyuu jedhu biyaasi meetira meeqa kan ta'u lafarra gosa samaa fiiga jechuudha hallayyaa isaa tuuboo keessa gadi bu'uuf jechuudha. Fireenii qabeera fireeniin isaa hin cinne nagaadha. Fireeniin isaa haa qabamu malee gommaan arfan isaa garuu akka waan ta'a kaafaadhaani na jala kaayee fiigutti humni na jala kaayee darbate fiigaa jiru jira duuba waan natti hin argamu malee jechuudha. Isaa booda Yesuus maqaa Yesuus jedha. Waan baay'ee yaada jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuuf yaa'u namoonni baay'een ragaa naaf dandeettii keenya waan tokko gochuu hin dandeenyu malee makiina baay'ee gowwasiin ture xiqqaageellee baay'inaan eeggata ture ofii keenyaan eega ture waan yaade utuma akkas iyyamu jaartiin suni xiqqoo akka nama dulluma keessa dhufaniif ijoollee miti na bukkee kan ta'anii jiru asirraan bukkee korra waan ta'aniifi mastaayit isa gadi buuseeni barriisa akkatti banee harka tokko marii qabachaa nan utaala dheeyyaadha sammuu dhiisi utaale kan naan jedhu moonna sammuu qofa nan utaala toon jedhu yoo utaale tokkoffaa makiinaan sun hallayyaa gartii lammaffaa jaartii hundumti kan jiru sammuu ogeessatti dhufa ture gaafa sana maala yaade akka barbaade manaa danda'ametti makiinaa sana akkaataa kamitti tabbatti keessan galcha kan jedhu sammuu kotti yaadaa fi isaati booda namoonni baay'een dhugaa dubbachuu fi namoonni baay'een jechuudha beeku jechuudha konkolaataa xixiqqaatiin godhaan waggaa biyyaatti gara waggaa afurii ol qabateera konkolaataa eessa biyyoota faffagoo Baahirdaar fa'aatti deemeeranii makiinaan badaa amma kanaatti waan nana intinna jedhu jiru garuu dandeettii keenya waan tokko gochuu kan dandeenye nu badde yaani cimni keenya kun waan nun baatu waan ta'eef baay'ee tokko ani makiinaan gaafa hallayyaa fa'aa keessa nama jalaa bu'u akkamitti hallayyaa keessa buusu kan jedhu baay'ee yeroo hundumaa sammuu keessatti yaadanna humni na dhiibu tokko jira ture ani hin beeku malee abduun mul'annaan ofirratti argisuun waaqayyo guddummaa isaa mul'isuuf isa ture makiinichillee isuma ture hallayyaa bira darbee Yesuus nagattaare marii akkas gocha iyyina jaartiin na biraa iyyina isaa booda akkasuma naannetteenumas bilbil gaafa nasirraa marii godhu akkas kan kufuu qabu makiinaan gara kootti kan kufuu qabu gara jaartiitti achi kufee jaartii akka ishee qabeenaan karaa maskootii aannan sirraan baay'ee eeguman akkas gaafa darbatu tabbarra fuute jaartiin tabumarra gaafa fuutu aanatti nan ta'a gaafan akkas gaggalagalee laanu. Sammuu eessatti makiinaan akka isheen akka harkicha dallaqamtee daaraa taatetti yaadeera ofii koo gaafan as qaqqabee laanu qaama koo gaafan qaqqabee laanu hin tuqamne. Akkas gaafa ilaalu tuqamne isaa booda biyyi hundumtuu iyyaa'uuf gaafa iyyaa'uufanii makiinaanii akkasuma ciiftee gommaa ishee ol galagaleera moobaayiliin kiisii koo keessa waan jiruufi gadarraa surree nan uffattee jiru surree kana ture surree kana keessa moobaayilii akkasitti keewwattee jira sammuu koo keessatti waa'ee moobaayilii waraabuu waa'ee viidiyoo waraabuu sammuu koo keessa hin jiru ture maaliifi ijoolleen fiiganii dhufanii dargaggoonni biyyaallee yuunivarsiitii barachaa turanii dhufanii sooshaal miidiyaa irratti baay'ee nafu hordofan baay'een isaanii waan jiraniifi isaanin iyyan jechuudha moobaayilii isaaniitiin moobaayilii xixiqqoo qabu qabatanii fiigaa iyyaa dhufan isa booda makiina akkuma isheen kufteetti ol kaasanii dhaaban jechuudha qas godhan jechuudha. Viidiyoo irratti hin kufne makiinaan sun sababiin isaa hin waraabamne waan ta'eef erga isheen ol dhaabatte erga waan hundumtuu taragaaggaamee jedha jechuudha kan inni waraabame jechuudha. Isaa booda baatee tabaanii tagamu jedhan barriin achirraan jaartiin baate karaa garasii iskureessaan barriin isaa qollofame sun illee banamuu dide jechuudha. Isaa booda gaafa akka tokko ilaalu adda koo gaafa qaqqabee ilaalu ofiin turne akka carraa gaafa akkatti makiinaan achitti hallayyaatti gadi seenu akka koo kan akkasitti lamaansaa mariinatti naggaate laphee kunadha yoo ta'e naannoo kanatti naannoo kanadha kan na rukutame akkasumallee dugda koo kanarraan asirraan na rukutameera jechuudha.
ini negara na dukubera tikuna dukubera amasete ko tikuna dukubajula kasuma tukakofa dutoko na dukuba garu wana baye mita nebetu mita mabuda iga kan tasishin tokona tukne zaboda Naya na chumarasi wakayo wana ba sefkaran na gudda sifa tode achumarasi aniga makina gana bu people bayera ofilale rawante dagambe makina lalo nakajula makina ni dera mo ni damne delale ammo kesa tigana jachabe sagana makina wa amne desi sune mal guru ya da mali people bayera rawante achimo do gausan kakabatu gande masadi na puri wala ka ashani wala ka ti arkani awati gate samujadane Saati boda isanan ide tuwa wato kanan ide bagasi base dani baye iya turani buwa turani azne wa kayo ni ye galate pacca ture erkaman tondo putas gabbaye namone baye sani makina dan ufani ngilala ni boda mobile fudanedi ijolle na waraba mu kaba asitti rufenam to kolle onen be namone baye sani duani no tuma darbele na baye to asitti umedu e akamitti wa akabatti tukun akamitti shi wa wolse dani baay'een isaanii ajaa'ibsiifatan jechuudha. Nayyuu hin beekan jechuudha. Namoota baay'eetu na beekan malee nayyuu hin beekan. Dhugaa waaqa jiraatan immoo haalli jiru akka dureen ta'etu halkan ta'e qofaa otoo hin ta'e achitti bineensi na nyaata ture. Eenyuu nan argu ture. Maaliif kan yaada caakkaadha namni eenyuu nan argu ture. Sa'aatiin taanetu akkas dheeratee eenyullee gannatti ba'ee achi keessa nan fuudhu ture. Sababiin isaa baay'ee haalli jiru masmaricharra baay'ee keessan beektu. Iddoon sun jimaa jedhama yookaan immoo waddeessa jedhama jechuudha. Waddeessi baay'ee tokko beekamaadha. Haala yeroo ammaa ilaalchiseerree bakka sanatti wanta hin taanetu gaggeeffamaa oola jechuudha. Garuu waaqayyo garuu qofaa koo miti jechuudha. Qofaa keenyatti ani bira hin jira naan jedhe bakkeetti nan balleessine bineensa kana nyaatuun goone waaqayyo maaliifi utuu diingata gaafan ani ba'e jaartii kunillee lubbuun isaanii baanee mul'atu jaartii kunillee du'anii dhamaniiru ta'e kan itti gaafatamu yoo anamadha jechuudha. Asii gadaa'e kan ta'u anadha jechuudha. Sababiinsa makiinaa koo keessatti gaggaasan waan ta'eef jaartiin sunillee baaneera jechuudha. Makiinaa sana keessa boqotaniidha kan isaan baasanii baay'ee boossee gaafuma sana makiinaadhaan naasurra waan jirtuufi gara magaalaa Haratootti makiinaadhaan fudhatanii sokkanii amma makiinaa biratti filatee achi taa'ee dhibba tokko yoo hin miidhamne ijoolleen na dubbisanii isaati booda dargaggoonni yaa'anii dhufan jechuudha. Ijoolleen caakkaatti baay'een isaanii dhufanii harmoonni dhugaa waaqayyo gooftaa isaa eebbisu malee mudhii isaanii hidhatanii viidiyoo irratti akkuma isin agartanii iyyaa dhufan jechuudha. Bu'aa dhufan jechuudha. Baay'ee jechuudha. Bannaa baay'ee isaanii daddafanii fiinyoo fa'aa qaniifdanii dhufanii fiinyoo naa barbaadanii dhufanii akka harkifamee ba'uutaa jiran jechuudha. Keessa seeniiti hiibna naan jedhanii akkuma viidiyoo irratti argitanii naatti dhiibuu jalqaban jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee bakka haala namatti toluun turre erga waan hundumtuu tasgabbaa'amedha jechuudha. Kan isaanii viidiyoo waraabamuu jalqabe malee dura baay'ee waan tattaale ture keessaa kukkunneetu waraabne malee taati booda wadaa'unuu gaafa dhiibame keessaa ba'u akka nama tiraasii yookaan immoo firaashii wayii jala kaa'utti makiina jala taa'eera malee ibsaan isaas waan tokko hin taane wanti caccabe tokko hin jiru elektirikiinsa hin cabne gaafa keessa makiinaa fuudhee akkas goone oomne laatu makiinaan fayyaa. Waan takka taane qille maaliif makiinaan xiqqummaan otoo mukatti yookaan dhagaatti bu'ee akkam akka ta'u baay'een keessan illee beeku. Akka nama waaqarra sinannaxxaree yeroo inni nu gombisee nu gaggalabatu waan takka taasii tokko hin jenne akka carraa meeshaa qabatee jira ture meeshaa laaptooppii garaagaraa qabatee jira ture. Laaptooppii kan qabatee jiru akka carraa borsaa as keessatti borsaa akka kanaatti borsaa kana keessa akka kaayeen jira ture duubaani akka carraa gaafa naqee rukutamu iskiriinii isaarra bukkee isaarraa laaptooppii keessatti isayyuu yoo nooni waaqayyo hojjetuuf ta'een beeku keessaa xiqqoo na yala gadhiise iskiriinii isaarraa jechuudha. Fu'een iskiriinii isaa walumaa akkasii qadaaddatte waa'ee qabeenyaa yoo na dhimne waa'ee makiinaa na dhimne waa'ee lubbuun koo fi lubbuun haattuu ba'uusaa baay'ee hin gammade jechuudha. Maaliif laaptooppii akka na yala qabe qorraan bitata'an makiinaallee na yala qabee addaan bitatte hin bitama waan ta'eef lubbuu garuu suuqii kamuu keessatti bituu hin dandeessu. Na gaafa ilaalu baay'ee
iPhone haaraan fuudhee mobaayilii haaraan saddeet ture nu darbe isa tokkotu isa lamman ittiin diigatee jiru kanatu iskiriinii isaan immoo bishaan ta'e sababoota isa fuudheen har'a kananii magaalaan jijjiirrattee mataa isaa haasa'anii as bayyee laaptooppii godhamu iskiriinii isaatiin jijjiirratta waaqayyo haadha kan meeshaa waan tokko deematee makiinaa sana fuune jaarikaanii fidanii fi doolonni baay'een isaanii ittiin makiinaa konaan chanii mootii dura akkasanii makiinaa kuneessa keessa keessa banaan chanii nagaan deemu jedhanii gara magaala Shaambuutti akkan deemu saganteessuuf ijoolleen afaan dhufanii deemanii achi ga'ee hospitaala magaala Shaambuu kan jedhamu deemee hospitaala deemee ultrasaawundii daawwannaa taasisan keessa fayyaadha waan ta'aniidhaan jedhanii qoricha yeroo sana eeggifatu fi tokko qaama gosa waan bubbee fi sana kennan jechuudha. Qoricha kana fudhatu yeroo inni dhukkubu akka fudhataa kanarraa si'adha nagaadha naan jedhanii achi buleessaa kaleessa makiinaanis fayyaadha anis fayyaadha achuma lafuma nanii itti kube sana achuma lafuma nanii kube sanatti deebi'ee makiinaa sana qabatee uffan koo ooffattee jechuudha. Waaqayyoon na gargaare gara magaalaa Ambootti galeen kun amma mana jira kun egaa naannoon itti miidhaan kun qaqqabe naannoo kanatti ture waan keessa bakka jedhamudha kun akkasii kan waraabame jechuudha. Yommuu sochii baatiin deemu malee iddoo kanattidha bakka kanatti jechuudha. Isa booda deebi'ee lubbuun koo asitti bahee ture jedhee yaadeeni kunuuti kadhannaa lafa kanarratti taasiseera jechuudha. Kadhannaa lafa kanarratti kadhannaa yeroo taasifamaa jiru jechuudha. Maaliif dhiiga nama baay'ee lafa kanarratti babbadaa jira waan ta'eef waaqayyo akka inni waa godhuufi lafa kanarratti dhiiga nama baay'ee akka inni jiraatu ture lafa kanarratti yeroon deebi'eera jechuudha. Lafa sanarratti kadhatameera yeroo dhiyootti kan inni sun isaa yookaan immoo yeroo dhiyootti waan ta'eefu waaqayyo lafa sanarratti jawwee dhiiga namaa dhuguu baree akka inni ajjeesu dubbateera jechuudha. Jawwee du'a bakka kanarratti waraabessuun illee baay'ee ta'anii hin dhugu footoo kaafanii naa ergitu jedheera. Akkasumallee namoonni baay'ee ta'anii baay'ee waan na gargaaran asitti kanuma isaanii waan garaagaraa mariitti isaanii godhatanii ijoollee isaaniis sarpiraayiz godheera jechuudha. Osoon dheera ta'ee badeera jechuudhaani waanumatti ijoolleen ittiin shaayii godhaa daftara taasisatanii hamma danda'u isaanii immoo gargaareen immoo bulee gaafa bulee dhufu baay'ee boo'icha qabachuu dadhabeeni ijoolleen baay'ee natti namanii haadholiin illee baay'ee natti namuudhaani baay'ee humnaa ol jechuudha kan natti dhaga'ame. Namoonni achi naannicha irra jiran viidiyoo isaanii waraabee jira. Baay'ee waaqayyo na gargaartanii jedhe maaliif otoo makiinaatu iddoo biraarraa keessatti nama ta'e riin 50-20 fuudhuutiin fuudhamu ture. Isaan garuu qabeenya koo sakkaan hin qabne na gargaaranii maaliif mukaan makiinaa kubbee miti namni akkasumatti nama ajjeesee waan baay'ee nama godha. Ummata naannoo sanaaf galata guddaa qaba dhugaa waaqayyooti. Waaqayyo gooftaan bara isaanii jireenya isaanii haa eebbisu malee ani waan ani jedhuun qabu. Haadholiin illee akkaataa baga baate jechuudha akkaataa kanaatti jechuudha kan isaan natti marmanii dubbisan jechuudha. Bifa kanaan jechuudha warra funyoo aannan qotaa turedha warri kuni warra makiinaa kana naan qotaa turanidha lamaan isaanii jechuudha. Baay'ee bu'aalee fi ergasiisuudha kan ta'e ilaalaa. Ammallee maboontu baay'ee ilmaan qabatanii finyoo isaanii hatanii haadholiin gargaaran jechuudha. Kun ergaan buleessaa jechuudha. Buleessaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu jechaan jiraatutti waaqayyo immoo olchaadha. Sayyuu didanii bakka bunachuudhaan baay'ee bunatti bitadhaannaan bakka hin didanii umarratti bakka akkaataa kanaatti jechuudha kan isaan faana wal gaggeessine. Baay'ee humnaa ol bakka humnaa ol jaalalan taanee na qabsiisanii waaqayyo sana eebbisuun makiinaan sun illee achumaa kaasee jechuudha. Gara magaalaa Ambootti fuunee galle egaa anas hin beekne malee dursee waaqayyo dubbatee ture
erga fasana kuno amagale mana ko jira wato na gargare ba kai wannan gada da fasta fayyera suma kana gode ne ya da wa kayoyi wato mun din mun balle su an barbado bi namon num tille akanu bannu akanu tabnu akanu timi dan barbado nille kufe baga uto doyade uto tabirade kan jadan ba esani garu namon ni ba yensani namon ni numor manille gawa kajrata yin salbadan sababin sa ale doyena ne hoji ba e gudda kunra jarawante bi e bigur gudda kunra jarawante bi na wajira ba kayo garan gudda na to amma sai ganawan to ba yana wajje tula ana biyu dargasi ne ka gawa kajrata wa isin kabatta innis maqanza yesus kristus kande dero wale ba ke nama gawa kayoti isuma amanata ugara fi adi pileni ra utujustu utuma pileni ra justu silesa ra justu balance sabse kawanda garu ya salawat jinya libat gawa kayoti as amam barbat de kam ci gabar amma barbat dande sinki be unsi minni ke be sosi ala zero ugara to akka dande sinki ne ba kamar ina magana dande to akka ama aka wan dande ti ay ka mu ti daga ta da da imana ka ma samu ba kai wa kai kana go to wa to nan da sai fa male ba kai malik na go ti ani balle sa to ko balle yo kan ni ta ko ani mi ina ton te ne wan gari wan gon ba kai mo na wotu kana ga wa kai ga malisi ero to ko dugaran ti gamba no pucin joru wani lebe sunde gamba joru wani ela amma wanta ko kan sino battani tan sa ta kallati kana erga ana ekase ibara ma ta ni kana namni bala magare amma na mai basali wai bashani wai gare sabab nisa utundu e ati gara kuma mai ka bala de hayyat utuje wala de hayyat utuje bude dugawa ka jira ta duga kana fi shaytanni dini baye kana ke su mai yoni ko duga daga ta sani baga bosti de tsina gammadan duga rasidi shi wa ka fara kana ta saka an wa ta ce ko da ka duga akka ko filaru na ta shi nan ni na makka me akate nan ni enyo kate akka ko filaru na ta ce duga kana biyo namon ni ke shi ke sa akkani man namon ni ke shi ke sa akkani na gammadan dum dige san wa ka jirenya ke sai fa gamma duga obolesi bor mara kata tumbe arra asi haso na mali bor ma to kan muda tumbe do ka gof gara gof ta dem moembe malo gari ya ojen ugara piti duga ana yote paket ta ben ture woti ko kana va tun kana wonte tu paketi setan ne o kan mu bine sina nyaate ture namni akasuma ba kada ki ake setta mali ki ya ta paketi kana pe ture kana siyo ba ya sinjala ni sabati pula sa yoro to kan ti jira te ben yesus kristus manager ela ibakesa ibba wasi go tanjira je ku yesus kristus dras nan be ka ketina orche yada tuga fai pakina mana nama ke tadlega le an pakina sanke sale bai ke sambe kale ammosi wa kai ko na orche surene le hincinne ni balastrane le midamne wantu de mi da man de ya wantu de ko wantu de ri ade de ruganda wantu nam de an te mara ko be wantu de ko de wa ka yo ro ko de batte de tuga namo ta ba ya sani bala kula ga din terin sani ba ke dige ka afan ju sila wa kai ko akan si gaddine barakin ne ko ta amne ha ma din ko ka san gaddina ka sin le gaddata kana tani in rose wa ka yo ro ba ke tan batte pula sana ti jira te be wa ka yo ka biyo ta gara te sani baka olte waka yoshta olti rajetuda post gara go tuda ugawa ka yoti amma an post bala kana post na monon dum to ko dan kana yerono ti pa panna ojen yerono ti la karle yerono ti gale ojenno akana ta sa no de famille yerono ti wanam ni ga famille ta ga ugawa nam ni du mane hayati wal rajeta wala gargaro jenne le inde jawan kayo ko era do ko ra kana moda kana andra tinendo
nama waan gaarii yaaduun kun ittuma fufa jechuudha yoomiyyuu jechuudha waan kan an namaaf gaarii yaaduuf waan kan an namaaf waan gaarii godhuufi uummanni akka kanaatti afaana ta'e makiinaa kunaa qulqulleessanii naa miiccanii baatanii eenyutu makiinaa namaa baatee bakkee allayyaa keessaa fuudha dhugaa utuu biyya ormaa ta'e biyya namni hin beekne ta'e biyya namni afaan koollee hin beekne ta'e meeqa nuuf kaffalta makiina kana keessaa si baafne meeqa meeshaan koollee saamamuu danda'a namni tokko na bukkeen jiru inni tokko nama irra jiru qofaa godha namni na beekullee na bukkeellee jiru garuu waaqayyo galanni guddaan akka dhugaa yoo gaarii hojjette gaarummaan kee waan beekamu utuun an nama waa hamaa hojjetu ta'etu waan nama waan jala hojjetu ta'e achumatti hin du'atu gaarii waan sin hojjetuufi mucichi kun isa waan akkasii hojjetu miti shakkas godhu miti shakkas ta'e nama tajaajila amman barna waaqayyooti ati amman barbaadde beekamtii qabaata amma barbaadde dandeettii qabaata dandeettiin kee beekumsi kee humni kee ciminni kee yesuusin ala zeeroodha dhugaa rabbiiti utuu akka dandeettii keenyaatti utuu akka makiinaa maqaa danda'utti utuu